beef with it. No. This is a sultanistic state. There is nobody around there. None. Makada Jumure, there's none. It's a sultanistic state. When the regime is a sultanistic, then you must call it for what it is. Galatoomii amma mootuu nama lamatu hafe ammallee irra deebi'ee yaadachiisa kennaa gaafii garuma gaafiititti goonee akka gaafii kenninu daqiiqaa dheeraa akka wal jalaa fudhannee bohaarsan mootichaa garanatti as dhiyaadhaatii gaafii keessan dhiyeeffadhaa galatooma. Dhagaa meetora dhagaa jirtu gaarii dura dorsoo ateen seef du'a jiraachuu kan teennee yaadaa ture ofii illee haa to'a jechuuf taate du'a isaan irraa uffattuftee rabbiin aseensi ga'e galanni haa qabu atillee kan rabbiin galatoofadha. Ittaanee lola araara tokko ultee waabee mareeroo tokko ultee jedhe mammaaksa. Gaafa jijjiirama biyyatti dhaqee uummanni sabni keenya hasan naan jedhan. Sinabaa isin jaalanna. Jarma sadii nurraan tuqinii naan jedhan. Eenyu fa'a jarri sadii jedhe. Jawaarii fi lammaadha. Abiyyeedha. Jara sadii kana nurraan tuqina jedhan. Namni gaafsanillee hin tuqinaa jedhaa ture sima. Namni Itoophiyaa tokkummaa jedhanii Gondarillee dhageessan sadiini haadhallee inni kan isaa gaafsanuu addeesse. Du'us jiraadhus Itoophiyaa jedhee dhimma lafa kan antarlaayi haadhallee kan isaa sadi. Kan keeti kan hooganu qaba. Akkamitti karaa nagaatiin dhaabni kafa'oo waggaa dheeraa qabsaa'aa ture mallas irraa kaasee. Warra karaa nagaa jedheetta. Atillee warra sanii dabalamu. Karaa nagahaan kun gaafii Oromoo deebisaallee turre deebisuullee jiru. Gaafiin ati abbayyi wal dhabdeen isinii tokkummaa Itoophiyaa irratti walii galtan. Ati ammoo federaalizimii godhaa jirti. Gaafii sabaa bakka gartee sabni Oromoo barcumaa dhiphatanii waan argatutti fuudhee federaalizimiin haa ta'u Itoophiyaan biyya bulchina. Yoo kanan barbaadu Oromoo guddaan kanan barbaadu. Kanaaf warra Itoophiyaa barbaadu, warra dimokiraasii illee barbaadu, warra sabaaf sablammii yaadu saba ofii dhiisee fuuldura fillee barbaadu. Akkasitti barbaadu. Yoon hin qajeela taatan akka adda bilisummaa Oromoo kaa'uu isaa lafa kaa'essanitti akka fedhii uummata Oromoo mirga hiree murteeffama biyyeessaa irratti abbaa biyyummaa isaa irratti walii galtan karaa nagaatiin kan ta'aasaa. Karaa nagahaan sun ammoo yoo isin walitti dhiyaatanii qabeessallee isin nutti ol kaa'e. Lambaallee amma inni lambaallee deebisuu danda'a. Ati ammoo lammaan jaalatti. Inni yoo fedhan lammaa baay'isaallee deebisuu danda'a. Akka hin qajeelchi kana akka ta'etu kana yoo fedhan lammaa biyyee deebisuu danda'a. Lammaa fi Aishaa deebisuu danda'a. Inni tayyibee yeroo kana hoo gaariidhaan hojjatee jennee itti dhiifnaamu hin deeggarra asi dubbiin. Kanaaf lammaa yoo kaa'e amma achi nuti konfirmu. Kanaaf wanni godhamuu qabu gaafa duraa kora konvenshinii Jenevaa irratti si barreessaa ture. Adda bilisummaa Oromoo dhaabilee hundi keessaa kaa'amee haa galu ta'uu baannaan adda bilisummaa Oromoo haa galu. Maaliif sabaaf qabsaa ture gaariidha. Kanaa alatti hin ta'u jettanii kan gartee harka sagaleedhaan na hinjifata jettee dubbatte yeroo baay'ee. Andi dee ture sagaleedhaan na hinjifatanii. Warri gaafsan sagaleen siin yoo galee isa tumsaa jiru. Wanni almammaa kareef mammaakee fi wala araatu koortee waabee marii koortee hojii jedhee warra gaafsan waliin murteessaa turetu warra gaafsan miidiyaa irratti illee gadi baay'ee dubbataa turetu waliin biraa galee isa tumsaa jira. Akkasuma dhaabni gartee Itoophiyaa fedhullee keellallee warra isa gala. Kaaka leetoo daataa kaaka deemaa naga'u mootummaa kiyya jedhe. Akka ammaatu nabaayyoo eeggadda dammaqa irraa buufnaan ani deemaan eeggataa ture. Bakka san seenuudhaan garuu hin argan. Inni kanneen illee kennu kaa'uuf illee jira hin beekne kan. Kanaafuu maaltu maal? Abii jedhee jira. Oromoon nagaa jaalataa. Oromoon deebinee gatteenye haasa'uu dandeenya. Inni araaramnaa jedha. Yeroo fedhetti araaramuu danda'a. Yeroo fedhetti nama 52 karaa nagaa konflikti risoonishin jedhee kaa'ee jira.
Isan sanii waliin dhaabilee wajjin ammallee ijibbaata kamuu yoo danda'ame gaan malee Itoophiyaan kufiitii irraa hambisuu inni Itoophiyaa jaalate gaafni inni jaalate gaafa siidaan Sillaasee gafuudhee sin afoo gadhaa dhatooti jirti. Intoo jedhaa ture aggaasa dubbii argitanii gaafa Minilik illee itti daban soo nama kanaani karaa nagaatiin deemna taa'e irraa bu'ii jechuun hin danda'amu. Inni baay'uu kan caalu ka ammaati jettee gaafa harka si dhahee abbaatee mutoo jedhee si dhahe homaa miti lakki adiillee si ta'an mana kutuusee jettee karaa akkasitti waliin haasoftan irra gaariidha. Kanaaf haalli ta'uu qabu karaa nagahaatiin mootummaa kana gartee yoo danda'ame ijibbaata reefa biraa torba garagalchate ijibbaata karaa nagaa buusu karaa nagahaatiin yaalu dhaabilee Oromollee waliin qabu marii nama deemaa jiru kun hawaasa hundaa keessatti dhaabilee waliin illee deemaa babal'ataa deemu ifa gaaf duraan kan ture dhoksatu dhugaa dubban dhaabilee Oromoo dhoksaa ture mariin hawaasa keessatti akkanitti hin deeman yoo deemallee nama dhoksaatiif deemaa ture namni galeellee nama dhoksaan gala si tokko jaabe malee kun wana waliin gala kanaaf jecha wanni akkasii ta'uu qabu uf duraan maaltu cheenjiin dhufaana jetteemi cheenjiin dhufu kana yoo kan dhufu taate dhufu foo qophaa'u hawaasni qophaa'u bulchiinsa ammaa nagar kan lafa kaa'u administration biyya san bulchu gadi kaa'atu qaba namni ta'eedha tokko kan lammata immoo gabaabsa lammata immoo gaafa hedduu kaasanii turanii irra deebi'u ati kaafaa keessatti hojjetaa turte warri kaafaa gaafa ati nu dhufte balaan nu dhufe jedhanii wallabbii guddaa ture kan ibu qaba siyyuu situ kana nu fide namni illee kan nurraa du'e kaachee ajjechaa jaalallee gahee kana jedhaa ture haala kanaa jira waliin ammoo hojjechuu dandeetta jarri ammoo karaa amma deemtu kanaan si amanu walummaa kaafaa ootu si waliin deemu deebi'ee ammoo itti dhiftee qeerroo Oromoo Revolution jettee jalqabdamu haarawatti akkamitti deemtaa kan adda nuu baasee jechuudha. Galatoom nama tokko daballee nama tokko achi bira jira dargaggeessi suni Qamar. Please ammallee gabaabsuu dhuma yaala waan namni biraa dubbatee fi yaada biraa walitti meeshaa yoo dheeressine hin deemaa galatooma. Galatoomii Jawaar baga waan hunda keessa yuunivarsiitii as geessisii jenna. Akkasuma gaafiin baay'een ani kaasuuf yaade akka yaadaatiif akka gaaffiitti illee artiist jeneraal artiist Umar Suleeman fa'aa kaasanii jiranii. Yeroo tooftaa qabsoo jijjiirtuutu mul'ata. Tooftaa jijjiiraa jirta. Haa ta'uutii kaayyoon tokko waan jettu himaa jirta. Ammoo yeroo kunoo amma biyya addunyaa kanarra naanna'aa jirtu kophaa kee naanna'aa jirtu. Maaliif kophaa kee akkanatti biyya addunyaa kanarra naanna'uu dandeesse warroota itti amantu wajjin maaliif naanna'uu si dhibee kan jedhudha. Deebi'ee qabsoon amma booda itti fufoo qabsoo akkamitti akka amma Oromiyaa keessa jirutti abbaan milishaa yoo ta'e ilmi qeerroodha. Qeerroo sanoo kaastee abbaadhaaf ilmi galgala manatti wal arguun hin oolani. Wanni qabsoon amma itti deemaa jirru kuni akka asiin dura afaan biraa haasaatiin miti kasi ajjeesan afaan Oromootiin Oromoon dhumachuuf hin baay'atu ka jedhudha. Waan ati karaa miidiyaatiin karaa fuula feesbuukii keetiin ta'ee sooshaal miidiyaa irratti maxxansitu namni waan san sheeroo godhe laayikoo godhe itti adabamaa jira. Riyaaktiin ati gootu marayyuu Oromoo kafaltii guddaa kafalchiisa. Waan kana yookiin ifaan ifa gootee tarsiimoof dura maaliif itti hin deemne ka jedhudha. Galatooma. Galatoomadha. An waan isin gammachiisu sanitti ni bu'eera. Waan isin fayyada jiru sanitti. Jala murree haa dabarru waan tokko. Yaanni Oromiyaan addatti baatee biyya taati jiru practical miti. Oromoo hin fayyadu.
is very important we become honest. Arra Oromiyan, any Ramoto in Abiyama, the Ramo, Brown Dula Ramo. Nano fi ufat. Nano Mano. Umati all bera dapat inanda. No, in Nanda, practically Nanda, why Nanda City Mama? Said then. Later, Sakatapota is over. So he was right. He did not explain, he was not understood. هذا كبتما كيس أورومي. هذا كبتما بيجو كيس جدول. كم دينا كذي، كم security دي، كم حواسم ما دي، توكم ما أورومو دي. سرني توبيا جيراني ديمقراطية سرني. أكور موسى براتي. ثالث جارو ثالا وني أورومو بيجي بيجو. هذا نو سبورم ما بينيسو بدما تري. It is not true. Apa juga dari dapat tema. Kamu kalau kan jaru senjata senjata kamu nanti. Jalan mau ke senjata Oromian untuk kau senjata turkom mirip kita baca muka. Sundrika, kau kau baca muka. Sani kita muka. Sani ipa, macam ni dah muka. Anak mau akaya ada gitu. Buat orang mau faya tu, kalau orang mau faya tu, kalau orang mau rabuan kamu. Buta apa bega nama zaman palko kerja saya jangan kita kamu jangan and it remains har orang itu kadura sitti kau eliti oromo kasdete nawa cuma tu egale perang dari itu lama apa oromo nama ibra damre sabot perang di tiga waktu mak kamu fukat tu kamu dio kalesa हमारे कुतु वही बिल्ली खेलते हैं को रखा है क्या नहीं बा रेसला से लेके मकासा दिन का तो गाँव तो कुकुसा हमारा कुछ तो है ये चीज़ बच्चा तो सब वो तो वही यार मुझे मुझे दिक्कत तो कौन मुझे रोए मैंने दिख रहा है कि जरूर क्या है ओलांतुमा दिख रहा है तो रे जने कब्जा तो रे अरे सवाल भी तो पे ओलांतुमा और वो तो जिर के थी अमन पर something more important than reality one in a mission more important than reality one case okay no get one case gamala mira ma jura dia gamala gamala ko mo ma ku kita nusa mu dito gamala kali maka kena sa brain ni naisa asi indira aji jibba kana roro nura juru sufra kasu roro sabot berata kasu maka kena rawat rapsu dual duty ka hangga ko mala presente abso is baral to jechadu hangga ko mala presente nam numidani maka ese samne je lutur ara garu ni kuni nagenya Allah jika murat nagenya dunia berarti kamu murat ara wale bakara itu gane kasi farji ras dia ada tu ara bar akale sati because I'm oromo wani te edit mi nabe tu bada iruma kana ora mi udila ma dilemma kan ke sabula malga kata honest ani prigmati am tu hala am tu hala sering tu baju juga ada itu jembatan ko lagi hasan jembatan ko ni anggap dia jembatan ko ni eka ni nabe kana tu uves di boleh lolli isa arrakan lu kamna sawota kabawai negara ko sawota hala hariro undo ta ko santura rabi wana dadar raketi se jaya anggama kiya sirni kun sosobbi khalesa asasi khalesa ati gama nagayat ni debiya samko masote alam guya demu oso nagayan dubbi fu da demu humne timfu yada tu gama dole tanzania bolge suante woni ke tarara achi gami dego sheko tu na marno hoje wari nanu asih dulu sih. Waktu kita berkesah dengan berbanding, waktu itu berkesah itu juga. There are some things I'm trying to avoid. The state's
control has been significantly weakened, even over its own structures. Deliver what also barbarian, hardly to deliver to Vaira. Sanira the Valagaru, the river of Paka. Gavin the river was in my arrogant yet. Ignorance him. Ignorance him, Laruman, Barnotan, Corsa, Mutan Jira. Of Turma Gawama. Hamba to what we agreed to be a case of baby. And Kamaris will be saying, the mother that will be saying, and my mother will leave the talk on you. Unda Chavine Absinajira, one noon to Hakajira, a ghost in Kamu, a ghost in Burma. Fucking Yamin is either. One person has the father is to Kumara later. Dole amma galantana wajah hasil ke istu. Uang kabas. Namni Oromo cakat tadi oleh Yesus kebajikan mereka. Ifat garu. Garu, jangan seperti sidat dah, orang seperti sidat dah. Mari ni, we have done this before. Itu pun dah dulu. Bekas saya run for apa? Tuhan no, orang ada berada lagi. Itu bukan kita orang yang sekarang. Mari ni wani, apa nama dewa le? Hali biyati, lah biyati apa tu? Itu apa nama? Arbani bagi. Arba hukumnya aman kau. Kaya bihun dan nyata tu. Itu apa nama Romanis? Awalnya tu mati jirti. Dan kegas dalam kau cakap kalian jirah. Ini berolah boleh Cina ka motum mati, motum mau kasih tu, motum mau butuh sein. Kulcan buat tidak bersyari mata fikir macam. Anu mata fikir. Kain tidak sangat. Lawlessness amat tu fajar. Karena mati di sini je, bukan naga. Signature iban aku boleh. Biyati, siasat biyati. Afaan kau itu rakyat, afaan bukan siasat tipu banan. Bosona ke sagar, terbedak tipu banan, kasar apa kau itu. Aku orang itu bukan jadi kita. Aku orang itu, malah itu sebenarnya cici. The marketplace is very important. Bukan si siasat kerja ni, bukan siasat kerja ni. Wang gawean itu, gawean ni apa? Kalau kan dia malah kita. Wang gawean itu Abu Dhabi sudah terganti. 2022 mari kurang tu gawean dia. The marketplace for peace. Sani ngomong tu betul. Why? Umnon ni orang ketiga satu, korban kisah orang. Gar ararat tak korbanif. Umman ni gawa-gawa ayat dia kerja. Ikut akas kebawa kebawa tu mana? Hobgansi mariate negotiate boleh kaya itu futi itu fat. It creates ethnic upbuilding. Karena jijiru yana kubedi. Ammo gamas di mana sih? Gamas ada cala, boleh lagi tiba begitu. Araman mau mana tiba begitu. Specifically mari kami ini fokus begitu. Because I know for a fact, army, military, arar. Minister pun arar. Amma hati dia, kawam tu mungkin isi di desa. He is unable and unwilling. Karena fokus bola di mana begitu. Karena wadah ni, balik lagi. Boleh kita ngapa je? Wahai kafau boleh kita sudah tu sini cikir. Itu sini cikir kafau wajib je. Udah jeraka. Jelas tu dah berang. Kafau ko wajib sotein. Orang ko sotein orang biasa ni tim mukhasir na sangkei sau jiru wajib boleh. You understanding? We work together. Kuda tu sini cikir. Mari kita bawa ke dia. Toko kita bawa beres. Lama, namanya itu akan dikatakan. Karena mereka itu suka ije itu sindan tu. Okay. I have a political capital I can use
Isin dura dhaabadhee ummat dura dhaabadhee dubbatu laafaa guutarra. It's not easy stuff. But I'm a political captain. Dura dhaabadhee waan nama tuummatti ijita waan jedhamsiti. Yoonni bitama jettee akka yaadda hin beeku. Yoonni Itoophiyaanis diidhaan Oromiyaan barbaadettee falmita. That's fine. Namni hedduun garuu muuxannoo kitaaba keessatti waa'ee aadaa dhuunfaa keessaa tokko furtata jedhu wayitanii gara mana kan koora nyaachaa turre irraa kan guddaa hojjete. Kana isin ibita maaliif akkan ija jabaa. Gaafa ijoollee garuu garama. Garuu sin falmine ani. Gaafii gaafadhe osoo si falme gaafitti ana fitti dhufeen falme. Dirri itti falmu qabaani. Gaafii gaafadhe polisii kaasee. Gaafii uummataa si ana moo dhaabtee dubbadhu gaafitti yami. Akka nama uummataatitti akka sagalee uummataatitti waan uummata keessaa gurgumu afaan uummataa ta'e sagalee uummataa ta'e akka kaleessa uummata kiyyaa akka inni mirga ofiitti biyya ofiitti falmatu mukatti baasee wayita isin hiriira baaftan isin jala baafneetiin kaafneetitti akkasitti abukaatoo uummata dhimmi isaanii keessatti kennan meetii duuba barmarkee falmii taman jetten taas jetten si jabeesse ummata deeggarsa uummataa dhageettii uummataa guddaa qabu ka arrabni isaa qaxnama walqaxuma ta'anii falmuuni naafaa miti si jeeban olin si kaase. Malee kasi qabaan jiru. Look maaliif dubbatta? Yaadni aan dubbatu kun wada dhiibu kun reaction argu jirta. What am I doing right now? Was serious. Isaan ciisee kaase. Gaafilee nama hundi keessa kaaftan adda addaati qabu. Kanaan barbaade. Kanaaf falmitan waliin bareedde maaliif tokko siyaasa Oromoo calqee. Kana kaasuun barbaachisaa ture. Lammaffaa warri mootummaa sun gaariidha. Ni deeggareetanis dhaabbata falmaa mootummaa murtaaf kan lama sadii rakkoon jiru maal beekani? Mootummaa waan gaarii dalayduu gadi baatee dubbattee amansiisuu hin dandeenye jiru. They were completely dominated. Their narrative has been completely dominated. Like, militarily economically, even media did so come to. Okay, we dominated them in 2 weeks. The state cannot function with that level of incompetence. The state in robust started demo the development. Kurako Joles and Mohammed. Warung mereka bisa bisa. Itu sih detail cases sih. Nuti mutan lo kapsau lama nih mutan lo biar pun jualan kamu. Orang mutan lo sun jualan sebenarnya mau recara refleks bola. Mutan lo sekarang ini kita baca tuh memang sih. Isa mutan lo biar administrative experience itu orang biar. Kuning mo mutan lo kapsau rakam. Intellectual, particularly knowledge production rakam itu. Lama agar wali yo hinne welcome deh ada dulu. Amma us makai sawo redu pakai sini tu. Karena apa? Mari dia pun. Ni rasul tu na. Ya ada mati tu na. Tersimo urwan tikka dalam nanti. Wo boleh bota. Wanda hari nuhim jaga sana ka wan dia boleh mula bu. Wan dia ini mula. Mam kami mereka wah mereka kafilah. Abang mereka ini keru. Turun. Dur jala sabi orang berarti bolol Arab, marda sabi baru bolol. That's a new peculiar nature pakai muncul itu. Kapsul suri karena kapsul sugar kapsul di bawah di bawah kam. Kapsul nege mo Hindi naman toko, kimumun na toko so then iba umata. Iba rin masih iba umata iba adat lah dulu kan. Dia kerana temsu dan daur kan. Karena jawabannya dia bari itu na. Baik tak kalau lambo kan dia lihat punya tiba tadi. Orang nak apa tadi? Saya mati sini pun baik berarti. Usul tidur. Karena mereka boleh dia sering mereka dia nak pulang. Galatooma gaafii fi deebiin asirratti raawwatee jira. Almost gara sa'aatii 6 as keessa turre.
erga sagantichi jalqabee sa'a 4 as keessatti gargaaramnee jirra. Sa'a dheeraa as keessa turree galatoomaa ulfaadhaa. Anillee odoo waamee kana keessa jiru namni duruu erga gaafate haafu jedheetu waan dhiisee isa bira taa'ee illee itti jiru jedhee dhiisee wanni as keessatti deeme martinuu kenna maraan nuuf jiraadhaan nuuf galatooma.